namittiin isheen bira dhaqxe sun ammoo narsinaat masalenya. An biyya biraa deemaa jira kootu biiroo si deebisaa jetteeni biiroo deebiste. Cuma biiroodhaan naa bilbilti. Okay. Maqaan ishee eenyu? Simbool. Kanuma dhugaa simboodha maqaan? Simboodha wal bara simboodha. Simboo eenyu? Alamu. Dhalattu magaalaa eessatti Wallaggaa jettee? Wallagga. Okay, suuraa isii maxxansi ayyee amma akka reefu sanitti namni beeku yoo jiraate teeksti siif haa godhu. Inni gaa'isa amma jaalallee isaatti turtee waggaa tokko sagalee isiin dhageenye just jaalalama qofaafuu osoo hin ta'in lubbuun nagee qabaachuu isii akka ni jirti yoo jiraatte haa jiraattu. Isin galee sanuma baqa jiraachuma isii barbaade yoo ka jiraatu ta'ellee yoo ka isaa wajjin jaalala dhaabuu barbaaddelee itti himi. Garuu tiktook kanarratti akkamitti tiktookii namni barnuma fayyadama? Tiktookii ni fayyadamti isiin? Duraan? TikTokii hin fayyadamtu kana durayyuu. Okay. Oi qaamaan wal beektu moo isin online maanii wal bartani? Lakki onlineidha malee. Online waggaa furaasatanii? Yaa. Rabbu background akkamitti? Maasii jette heerumeera siin hin jenne akka goota abbaa teekistii mati barreessiti yoo heerumte heerumeera naan jedhi yoo jaarsa argatte jaarsa argadde naan jedhi jiraachuma keen barbaada teekistiitti barreessika. Ani teekistii nama isheen silkii ishee qabatu san waan hin jenneen hin qabu. Okay, bilbila yookiin immoo bilbila kanaan dura namni kennee fi olkaa fudhachuu danda'a ammasii galee. Jettee immoo bareedduu asila. Miciyyoon tanuma barbaadan obboleessa waggaa takkaa miti shaanillee barbaadi irra deebi. Kana biraan hafiinati kana. Nuyi si gargaara sagalee sii taana. Jaalatee kiisiin barbaadaa jira. Online jenni kun akka kana waggaa meeqa barbaachitee dheenga dhadhii wayii heerumte naan jedha. Online jenni. Ni beeytanii ni bareedduu warra Wallaggaati kun olaal rifeensisiitu daka jira. Ni beeytanii ni gaa'e simboo jedhamti. Wallahi gurbattiimti kun iyyuu baay'ee gurbaa nama sirriidha gurbattiimti kun. Sheemti gaafachaa jirtu kun iyyuu. Reekoomoo reekoottanii. Hundi na bira jirti jaanuma kijibaa dhumaa bakka harkee kan beene hundi. Nin beeka jeeka katayaa uummata. Maaki akkamiin teessitti fakkaata? In badde ciikima tokko na jalaa badde lafa seen buute wallaale. Barbaade bakka kana booddee ciikima waan jedhamu jala ejjeemu na obsu gaafan jedhu godhe nyaakotti heerumte jirti. Na bukkee taa'ee halkan na bukkee bulee maqaa isheetiin bilbila si fudhate. Dubartiin jijjiiramtee jirti akka duraaniiti miti amma. Ilmoo mataa gubbaa isin kaanii deeman amma. Isa iyyuu suuraa ammoo isatti kaa'an isatti fakkaatu. Dubartiin jijjiiramtee jirti. Gamoon keessa jiraadhu gamoon keessa jiraadhu kana. No maaki. Isiin haa heerumtullee wanna feetillee haa taatu waan naannoo eekoo bahiyoot manoor waan maaqnu mufalligo sii galee bakka ruhiidhaan ka jirtu kan bichaa hubachuu barbaadan as jira hin jira akkanaan jettu bichaa barbaada. Guys yaa naagan nu galee jira dhageessanii miti jaalallee isaatii waggaa 3 wajjaa soitanii mi silkiidhaan waggaa fudhate. Bilbilaan guys waliin agarree garuu bilbilaan waggaa 3 wal jaalatanii. Waggaa takka immoo hin badde bikka isiin jirtu hin beeku. Stiil bayyaarabaa hojjetti biirootti hojiirraa baateeti hojii biraa siqachuuf biiroo dheeyxee jeeka dhumaa ka hojjaa sun. Sammuu silkii isiitiin nama biraattuu kaasaa. Qo'ee gize namni kaasu sun gize silkiis jalaa kaasee afaan Oromoo si dubbata. In kaasani bar teekistii bichaa naa deebisan malee hin kaasan. Teekistiin sun afaan Oromootiin. Afaan Oromooti.
I don't know bakka silkii sin kaasanii achumaan baddee jechuun badii tokko malee warii silloon asirra namni tokko nama waliin argini yoo walaltanis bar waggaa tokko nama jalaa baduun waan wanti miti guys nama wajjin hin jirre tokko yoo wajjin jiraatan ilmoo wajjin horatanii wajjin jiraatanii faa rakkoon uumame kaatee badda nama silkiidhaan wal dubbisaa jirtan immoo haa namni silkiidhaan silkii keessaa wayi bee waa nama godhaare nama tumaa. I don't know. Beeku kanaafuu yoo simboo jedhamti. Bakka goddanyaa bakka fudhatu. Amma goddanyaa masaa fuudheta. Anko yoo akkatti na dhokatte barnaa deebisuu diddinatti na softu. Maaliif illee yaani beekta. So yoo na goddanyaa masaa fuudheta. Kamiifuu barbaadaa fitiin jedha. Afuura si dhageessaa siniin jedha. Gurbaamti kun Yugoo Baziira baay'isa. Dhiirri koo ijoollee durbaa zorzoo jedheen barbaadu bar. Dhiirri koo baaleegeedha bar. Gaasan hin jedhaan. Dhiirri koo wanti ijoolleen durbaa dhiira dhiistee deemte yeroo baay'ee dhiirri murteessuudha ni fagattee tokko bar. Ana akkatti nagattee tokko bar. Kun dhuguma na fuudhaa itti nagattee tokko dubartii meeqa dhungataa wala kunnaa jettee nagattee badde bar. Na mindin ነው እና dhiirri baay'ee akkan tanaa miti kanaaf iyyuu ijoollee irra rabsinaa ka ijoolleen dhiiraa dhuguma jedhe. Ubbati ni jechaadha. Ijoolleen dhiiraa baay'ee na qaamiin qaban bar. Fuuchuu kana sodaatu bar. Sini gatii fuudha sodaatanii fi ijoollee durbaa ayyarri irratti dhiisu. Ijoollee durbaa mosaatii darbaa deemaa kanaaf ijoolleen durbaa dhiira 5 6 usiya. Dhiirti waa'ee dubartii haasoo ta'in rakkoo dubartii. Maatti maaki. Nin gatamee ta'a gatame dubartii dhiira caalaa dubartiitu gatamaa jira barra guddaan. Wallahi kana sin ijoolleen durbaa dhiira 5 dhiira 5 6 qabadha. Iskoortii qabachuu sin gaafata maaliif? Dhiirri lafa gorteetti baddeef takka gurbaa kana dhuftee sin gaafattu. Namni beeytan seera micoota namni beeytan. Ya Rabbi Allah amchi kota buna dhugaa. Ya Rabbi angoolaa kunoo niitiin koo buna danfiste naaf itti kun. Inaan illaahi gannamoos. Barbaadaa fi barbaadaa fi. Amma akkatti poosti goonuuf illee hin qabnu amma dingatama intallee rumtee jiraachuu dandeessi. Ati maaluma buna akkatti illee poosti goonee fi barbaadaa fi. Buna dhugi haraaraas jira. Way maal haasoo jira inni? Maal amma yoo poosti goonee barbaadaa fi ennee nu qabachuu danda'a dingatamu caalee rumtee jiraachuu dandeessi jebar. Yoo heerumtee kalaas inni bubbuun jiraachuu fedha dhiin dhiisaree. Michoo urjii jedhamtu galchii. Mee urjiin tam urjii kootu kanaan illee yoo beekan jedheeti maaki. Muslimaa isiin? Urjii namni kutaalee galchii waan amantiin muslimaa? Laa anumaaf jecha akkana gooteerti kan. Okay. Mirga isheetti dhiisaa jedhe tokko immoo. Wayii mirgaa miti mucaan kan isheen barbaade jiraachuu dhiisuu ishee heerumuu dhiisuu ishee barbaadu malee. Teenki urjii koo abeet kana barbaadaa gurbaan. Isaan jeenaa warra jiran. Oy namni inni bu'aan beeku seetiin seensi urjii isii miti nama biraa baanani. Urjiin tami guys isii miti na fakkaatami. Urjii galchina jechaa jiran sii miti mi? Oi namiti maaki fayyaa keeti? Nagaa bareedduu. Urjii tami isiin kun galchina jettan. Urjii ishee maqaan dhasee seena ganteedha. Duubaayii mi bikki isiin jirtu? Urjii okay. Urjii lakkoofsa tokko barreeffadhu gaa khalaas. Urjii ishee amma gashite kuni ishee ganteedha.
Maakii atti qalali bannaati namni dhugaasiyaa. Kan dhuguma miti ree. Sin barbaadu naan jennee ati. Akkasin jedhamu kan nama mana ijaarratee jiruun akkasin jedhamu. Isa duriin jedheen. Ganne kan duras. Afaan kottaaf. Dhugaa. Urjiin kun obboleetti kiyya dhugaa waaqayyo nan qalleen. Nama dila kana keessa nama isii ni beeka jee takka naga. Ini wallahi haa beekachaa jiru jaan tokko gashinuuni maammee iluu kan jedhu kan. Giifti kan maammee. Abaa irra badduudha ola ba'u. Beekachaa jira wallahi beekani kan wallahi immoo namni sobu. Ayi hojii galatoomii. Maani bude hojii. Ayi abdii anatu buuseenii bakka isii dogongoraan hin galchine beektaa hin erganne. Abdii Manta de muchacho. Oye, ni beektaan hin beeka ittee wallahi jette. muchatti sura matisite kan? Eh Rokin background gore kana mo. eh Nambe ke eenyu maqaan maal taate natti maay. eenyu maqaan yoo beekte dura nu ibsiga. Kenna Kennaa ya eessa jiraatti? Dubai. Kennaa jedhamti maqaan obboleessoo. Maal taate? Mee itti bilbilii yoo sultiisii Ijoollee isaati isiin hin beektaa abdii. Ijoollee wallaggaatu. Okay, maqaan Adeella ishee Wallagga jara keessaa hoo isii eessa ishee? kennaadha. Kenna de. Itti bilbiluu ni dandeessaa amma? Hin danda'e nan danda'atti bilbilu. Obboleessoo viidiyoo as bahi hello. Animo. Simit. Ish. Maal inni abdii ni beektaa? Okay. Dhimmichi inni kun jaalallee tiyya waggaa sadiitii jedhee Eshi. si bira wacaa jiran saamuutii irratti dhaggeeffadhu abdii. Jaalallee kiyya waggaa sadiitii wal jaalachuu turre garuu maal akka ta'e hin beekamu waggaa takkaaf na jalaa baddee silkiillee akka malee bilbiluu na jalaan kaasanii bilookillee na godhamee jira waan an lubbuma jiraachuu isiitiin barbaada waggaa takkaaf ijaan harkee hin beeku jaalallee tiyyata waggaa sadiitii jaa obboleessi keenya kun Liiviyaa Raayi. Akkasuma sagalee isiitillee bika duutee jiraachiis hin beeku yoo heerumte sitti haa tolu jiraachuma isii qofan barbaadaa jechaa jira abdii. Na abdiin immoo nin beekaanii jee meegaa ol dubbisaa muyit kaasi abdii. Abbaayya nagaa. Abdii akkami nagaa keetiin? Nagaa galata rabbi akkamati. Jirra wallah alhamdulillah. Eessa jirtaati? Ani kan jiru Dubaayii jedhi. Maannoo Liibiyaa jira jedhani. Eshi. Isii yoo eessatti beekta? Miidiyaa kanarratti beekta moo qaamaan beekta? Qaamaanis hin beekaa? Amma itti bilbiluun hin danda'a jee bar. Qoy itti siif hin bilbila. Na dhageetta? Mucaa. Shabakaan kiyya moo kan saati? Itti bilbiloonni jalaa baddu akkamitti callisa? Keessi kan koo baay'ee tokko cinqameera beekta abdii. Dammoo wanti lijne Isii arguuf moo? ilma dhiiraati. Way obboleessa way sobaa jirtaa kanan salphisini way sobaa jirtaa guduraas gaafadheen jira miidiyaa irratti namni lubbuun jirus ni bahaa namni jiraates ni baha jechuun kun miidiyaa guddaadha. Kijibuu way jirtaa waamummaan yoo kijibaa jiraatte sumarra dhaabna. No, Maki, ani si beekaati. Waan akkana kanaa miti kan kanaa olis ni hojjeta. Anarraa dhufeetiniin miidiyaa kan kee Qoy
maqaa isii beektaa qoomiyyee maakiyyee waa hin gaafadhaani. Maqaa isii beektaa? kanarrattu Fammasuu fi miti ani dhugumaa jee oguma duraa gaafadhee jiran. wannan taane wanni Dubbii sobaa yoo fiddan akka gana namni sagalee wallahi isaanii lazim taane qalbii gootan jechuudha. እናዳ ገናኝ ችግር የለውም መስመረት ኪኖ ማኪ መብረት Neetwoorkii sirreeffadhu ayyee. amma dhagamaa ramiti Neetwoorkii sirreeffadhu. Hayyee. abdi Abdi. Wayyeen dhagaa. An jechuuni suuraa inni maxxanse kana bichaa yoo osoo hin taane suuraa kumaatamaan ragaa iddoo waliin sitti taasaa jira baay'ee. An kasiin jedhu maqaa isinatti himme. maqaan isii simboo yookaan ammootu kennaa Kennaa ani kabraa. wannan taane ilaala ani illee yoo kijibaa jiraadhe bar Wayi amma mimee. asirra fiddee bar ani kijibaa na gochuu hin No, danda'u amma laal. As biratti qoy akkamiin beekta abdii? Moment Wayya. dubbifnet. Qoy obsa. Amma laal inni maqaa isii maybe amma nuti dubartoonni kun yoo maqaa diddamallee qabaanne maqaa qabnu keessa kanutti tolee nama tokko wal barrasi galee. Isiin inni amma kennaa ta'uu isaa amanee jira akkuma teetteetti silaa kennaa miti lakkii tana ishee wal dhabdan ture. Kennaa akka ta'e amanee jira lama qabdi kamiseen jira kennaadhaa jee jira. Maybe tarii isii yoo sobaa jiraatte maybe ta'uu danda'a si galee. Maybe yoo maqaa inni maqaa isii balleessaa jiraate ayyee illee yoo sobaa jiraadhe abdi yoo atis qoyin fixanne yoo ati maqaa isii balleessaa jiraatte illee yoo maybe isiin maqaa sobdee illee san isin lame san nama isaa isii beekuu fi nama si beekutu beeka jechuudha. Na abdii waan gaafattu jiraatte gaafadhuuti ni ciyyoommee walaa qunnamsiisnuun. Anammoo isa tokko wanti si gaafadhu maqaa silaa kun messenjera ka maqaa miidiyaa isii itti fayyadamtu beekta kennaadhaa jedhaarta. Dammoo ka ergaa isiin wal jaaladhee waggaa sadii fi sagalee isiillee nageenya jechaa jirta. Waggaa Akkasii takkaaf waggaa takkaaf. Waggaa Waggaa takka. sadii wal jaalanneeti waggaa takkaaf na jalaa baddee je sagalee isii waggaa Ishi takkaaf hin dhageenye je. waggaa takkaan dura isii eessa turte? Natti himime. beeruut Ishi achi booda hoo? beeruut turte ila wayita qaaqaa sanii qaanni hin turre tana dura waggaa lama moo waggaa sadii akkasii beeruutti qaanni hin turre innaa san isiinu baddee turte deebite baddee baatii lama akkas turte achuma warri ishee Abdii Wayyee. amma laal qorannoon amma eessa turtee namni osoo hin ta'in isiin suni micoon Achillee amma hin baatee ati biiroo inni maxxanse micoon inni maxxanse san isuma yoo taate osuma face to face finnee wal garsiisne maal si fakkaata? Baqa rakkoota kan qaban wal si qunnamsiisa. Okay. ayyee TikTok rakkoon hin qabdi? qabanallee natti olaallee san barbaadu. Tiktaakii sa'aatii kanatti moobaayilii na jalaa badee tureera waan jettuun nagaa dhiyeenya kana dammoo yoo I don't care. Qoy ijoollee bira jirtutti karaa himoo fi si dawwaluu danda'a. Ammasitti si dawwaluu danda'a. Asumarra taa'ee bilbila asuma qofaatu isii baree waan ta'eef dhimma kana asumatti fixna. Qoy rakkoon qabu na obsi. Hin gammadaa jirtaa? Mucaan maal ta'eeti? Gammadaa jira waan inni immoo sabaa jira. Wallaahi hin gammadaa jira. Haganaa namni ishee beeku hin jira jennaan wallaahi hin gammade malee mini haal indatti cannakkunee naanee bichaan hin maako malee. Warra arsii kanatti heerumaa agarsiisan jennu waa malee nun akka baddeellee siisa qudhufee. Wayne. Osoo amma keenya kaara Gusteen dassu argite. milootaan bicha alaaqe maaki. Amma keenya kaara argite kutteen kuttee dhumattee heedish deemree maal goota deemi dhumattee achuma dhumate. Anaaf na barbaadaa kan manatti amma manatti Sobaa jirta moo qoy? Wallaahi yoo sobaan jirtu mi gurbaagan. Wallaahi siin jedhaa maaki yaani. Wallaahi an sobaan jiru siireesi. Ay mucaan hin beekan dawwalaaf jennaa. Okay Dassu gammachuu biloonyo no iyya saakko yaallootu malee wallaahi maaliif ishii sobaan maaki. miti Inni wallaahi. nommaa ganyu. Sanammas dhugaa kakuu wanni caaleen jiru gin
Ni beektaa ani miidiyaa irratti waan kijibaan dhiyeessu uummataaf si galee saniif. Yaa hin beekee. Wallahi Miidiyaa haqaati kun sanimaaf malee waan biraatiif miti. Taatee bakka baallame. Haa dhufti yaaboo meegaa waan gaariidhaan haa dhuftu mee. Way rabbii kanarra yookaan gammadee seequutiin bulaa seeqaatiin bulaa yaa Allah. Nafsi koo tecanna wallahi maaki. Haa dhuftu mee ni eeyna. Abdiin sobaa. Aras sirni beekaanii waan inni gaggaafate hin argitanii guys. Maqaan isii kan miseenjeraa mareefu simboo ta'uu hin beeknutis. No wanti maqaan lama dubbattan tokko eenyu ture? Kenna. Amma Simboo inni maqaa ishii. Kennaan ammoo maqaa miseenjera ishii. sila abdiin sobe. Kennaa nu gaafateera. Kennaadhaa jee maqaa miseenjera isii. Maqaa kamii jee gaafate. Sila amma beekuu baate kennaa sanii. Hin himu ture jechuudha isin galee as biratti hubachuu wanni qabdan tokko yoo jiraate. Maakii ati waan xixiqqoo tana biran dhaabbatiin ati nama guddaadha. Murteessaa nama wal jaalatu walitti fiduu walitti araarsuun guddina keessaa isa tokkodha. Okay? Ka jaalateetu beeka jechuudha. Maa gurbaan achumaan bade. Achumaan bade gurbaan maanni. Isa barbaannu kaan immoo. Bilbiluu kutee baatu. Ijoolleen durbaa jalartanuu keessaa naa barreessa fuudhan barbaada. Kan heerumuu barbaadan qofti. Injinaa minamanii hin barbaadan. Wallahi jaalallee baddee fi qaalimaa baddee bar hin barbaadu bar kana dura waggaa amma viidiyoo sanatti baasan. Amma dura viidiyoo takka laayivii irratti yoo jaartiin keessi jalaa baddee na jalaa baddeettee dhuftee nanti nimiin dideen ture jechuudha. Garuu koomantiin inni na jala barreessi wallahi gizee meeqa bakka maakii nagalchi rabbistu jennaan garaa na balleessisini galee wallahi laazim. Yoo baddee hin barbaadinaan jee himee ture. Hayyee kaa erga ta'eefu abdii. Hin cufte silkii kunoo dhagaye. Hin cufte silkii. Reject. Hin cufama silkii. Dhageessanii? Silkii xirriin wadarkaa wallaggaa ka jiru dawwalaa jirtaa? Yaa. Dhagaye. Okay, Dubai keessatti irra godhatanii? Yaa akkuma bakkuma jiranitti irra godhatan rakkoon jiru. Teelee keessa Oromoo hojjetaa teelee Dubai keessa? Sagalee waamichaati maqaa. Sagalee waamichaati. Sagalee waamichaa isin immoo irratti hidhatte. Ati tajaajila walmeeti. Tanga bu'aa. Abdii sobdaa uummanni hin beektu jechaa jira argitee komantiin guutuun. Isin intalti sana waan miti yoo. ilaalaa jira beekamaati. Andi lixayyiko. In sobaadhanii? Abdii atillee akkuma naasuma irratti wal bartee immoo qaamaan beektu. Qaamaan beekaan baay'ee maal taati? Innaa bakka footoo isii yookaan ka isii waliin haasofte teekistii baagiraawundi naa godhi. Asumatti moo? Suuraa hojii kaatee ni qabda abdii? Ani moo? Ani maa jaalalleessiiti jedhe maa? No jaalallee isiit hin jenne gin just yoo kan maasirritti wal beetan jechumaafi. Aman ummanni si galee ummanni
amma nuti ani si amanuun dadhabne just intiran ummata meesuuta jaa ummanni kun Kumaata dafeetu kumaatamaan isin argisiisu suuraa si barbaadan. Si kophaa kan keetii yoo maakii keessaan si garsiise malee ana asirratti na agarsiisu naacha'u. Waan barbaadde keessaan nagaa fudhaa baay'ee ishee. dhagee abdii Wayyee. no chao osoo hin ta'in dhuguma micoota ni beektaa yoo kabeeyte saayiboota isiitiin maaliif jennaan wallaahi jaalala jechuun waan safaaxaati miti si galee Yaa. እና hiyyeessa tujjaaran jiru jaalala jechuun waan safaaxaati miti mucaan kunis ilma oromooti kanaafuu yoo dhugumaan kan micoo kana beektu tahee isa hute Takistiin deebi'eera qoy. Maalitti lubbu? Nagaa maakii dubbadhu. Nama addaa waliin agarra. saayiboota isiillee yoo isiin kan silkiin kaasnu ta'e saayiboota isiillee akkana namni akkanaa kuni mana maakitti akkana dubbatee si eegaa jiranii uummanni si jettee akkasi fiduu dandeessaa jechuudha. Yoo kana heerumtee jiraattellee heeruma si haa jiraattu. Yoo inni amma lubbumaan jiraachuu sagalee isii jecha heela hojjettu qofa barbaadama akkas akkuma inni dubbatee akkasimi. Maakii ishi akkanaa goonu. Isii ana caalii inni qaamaan beekamiti. Lakkoofsi hin dhabu waan ta'eef lakkoofsi keessaan si haa ergu yoo barbaadde itti dawwaliif. Su kaalchaale boosti dawwiille raati. Ati amma sagalee lubbumaan jiraachuu isii barbaaddaa miree? Eeyyeen miiri ilaa nagara alfalligin. Bitmataaliin dammoo jibbu'an osoo dhufte harka lamaan qabe banadheetiniin qabe fudhadha. Garuu ammootu lubbuun jiraachuu isii Itoophiyaa kanaaf waan guddaadha. Minaan inni cinqatii kana keessaan ba'a. Ijoollee isaati. Arsii ijoollee naan. Ani arsiidha. Yaasaa Arsii ijoollee naan. Asaasaa wayyoo dhakko. Saasaa. Eeshi bakka rakkoon qabuuti ati keessaan na dubbisii waan jiru kamuyyuu sitti himaanii isii heerumtee illee jirtu lubbuun hin jirti nagaa qabdi fayyaa gaarii qabdi innaa ati asirraallee dhiisiti koottoti keessaan wal isin qunnamsiisa wallaahi ani hin beektu horreettanii as bira hin soba jettan kun Isin mucaan sana hin saalfatta uma tokko iyyuu maammaa akkanumaan haasawaa warri koomentii kun. Taama dhiyoo sanni na diraas. Dhageettee abbaayee. Sanni beektaa waan Kiyya rakkoon qabu ani dhufee keessaan si dubbisa inni haasofnaayyee. Ayyee gara barbaaddeen koottuuti. Bakka fooloo walii deebisaati wal dubbisaa keessaan. Yaa koottu keessaan ishee. Si galateeffachuu kun dhufa maakii yaadni dammoota qabayi. Rakkoon hin jiru. Abshee. Gurbaan abdiidhaan kun goobazii beektibbaa. Rakkummaa nagaa naa deebisu. Galata bannaati. Wayyee. Ati qoyi sagalee wayii kaa'itti dhaggeeffadhu amma maal gootanii beektaa? Ishee. Isiidhaaf sagalee wayii takkiin miseenjera takkii maaliin kaa'itti fi nagiyooma sagalee isii nagiyaa jettu qofa dhageessisiin. Rakkoo tokkoon qabu si dhageessisaa qoy jechuun yoo Jechuun nuti illee akkasii amannuuf jechuudha. jechuun amma jala kana jiraachuu dandeessi maakii waan jechuun wanta kana hundaayyuu quba qabaachuu dandeessi dhugaa rabbi jechuun nama miidiyaa fayyadamu nama miidiyaa irraa fagoo jiru miti amma silkii isii yoo dawwaluun cufama maaliif an dhufte yoom jaalallee isaati miti jechuudha malee silaa waan baraa tokko illee hin qabu garuu isiin jala kana jiraachuu shakkii takka illee hin qabu jechuun maali inni hin cufti silkii sii galee. Ati miseenjera isii ni qabdaa feesbuuka isii? Feesbuukas qabaa, iimoos qabaa, daariqaxxitaas qabaa. Hundi yoo jiran. Feesbuuka isii ni beektaami inni ni beekami? Yaa hin beeka kunoo himaan jiru ma. Feesbuuka isii maqaa guutuu na hime abdii. Kootuti maqaa ishee feesbuukni Feesbuuka maqaa isii hime ayyee yoo ka dhugaan beektu ta'e. kennaa wallaggaa. Sirrii jiraa? Laa sirreessime. Kennaa wallaggaatiin jira baabaa. Kennaa wallaggaati moo kennaa mucaa wallaggaati? Kennaa wallaggaa.
Garsi mucaa maal taateeti? Jijjiirratteerti ta'a dura kennaa mucaa wallaggaa ture. Yaa dura kennaa mucaa wallaggaa ture. Ati kootu keessaanii bakka Keessaan maal godha asumarratti biyyatti sagaleen dhageessiree maal keessaaniin dirqama miti bara keessaan wala araarsii walitti yoo mukatanis ግን jiraachuu isii haa dhaga'u bakka kaazaa yoo kan barbaanne ta'e sigmaa booyi ta'e atilleen. Qoy suuraa isii kana eessaa fuute eessaa argate qofa inni maakush. Eessaa argate? Ansii hime biroo anaafisiin amata afuriif deemaa irra wal barree laa. Suuraan kun qaamata afuriitti suuraa isii qaama duraa. Waggaa keessa jira. Suuraan maxxansite kun ka waggaa meeqaa jette? Suuraan kun ka waggaa afuriitti waggaa gasiitii miti bar suuraan kun ka ammaati. Amma waan sitti mu'aa tokkotti. Yaa. Suuraan kun kayoomiiti deebisiifatillee. Suuraan kun kayoomii fiddeeti. Suuraa waggaa afurii. Fotoo ka Beeruuti kaatee jirtu Beeruuti. Fotoo san caalii kan ture illee ana biran jira. No, so እሺ Ani amma fotoo kanneen yaa'u maaki anchi taaqaallee yeziin agar laayif si galee yaa'u silkiin babbadaa maaliin jedha ani kanneen hin kaayetiin jira. Malee fotoo baay'ee qaba ture. Amma kanaaf andi picture awuxaalii bakka keessi fotoo tokkocha naa baasishee. Sagaleen dhageessennaan gadiddee background godhadhu fotoo ishii tokkocha. Inni raasa awuxaa አይደል እንደምን ትሆናለች yo ፍቅረኛም ቲጃርቲ ተለዮ ታቴ በራና ዳና ዴብቱ ይቻቻ እኔ በህይወት እንዳለሽ ብቻ ማወቅ ፈልጋለሁ አብዲ ወይ አቲ ሱራይ ሲተከኑ ገርሲስሜ አየ ሱራን ቀብዳ Kumaatama isin garsiisan garuu asirra garsiisuun barbaadu maal godhu suuraa namaa walii gadhu. Ati maali asirra garsiisu? Qoy ati isii hojii hariiroo qabdamu maaliin abdii? Hariiroon qaban maakush. Maaduu asirra garsiisuun barbaadu keessaan kottaa noomnaa maaliif jettare yoo isin jaalallee kee taate jiraate yoo jaarsa isii taate dhugumaan jaartii kiyyara dhaabbadhu naamin jechuus ni dandeessa mirgas ni qabdani beektaa? Laaq waggaa gagana hojii tureedhaan jechuun hin beeku ani. Hin beeku ani. Okay, waa walitti qabdanii? Homaa walitti hin qabulle hin beekuun. Inumaa hin beektu micoo? Hin beeku Maaliif hin beekee ittere? Keessaa nagaafadhu keessaa waliin haasofnaa deemi maali deemi. Abdi ati waa walitti qabdan micoo tanaa hojii akkan sirraa harkaa jiru kanatti akkan xiinxaltuu siyaasarraa kara jaalatti rabbi na dabarseetti sirratti xiinxalaa. Akkan xiinxalaa jirutti micoo tanaa waa walitti qabdan na fakkaatu jira. Mucaa iyyuu hin beekaa mucaan kenna. Baabaa beeyaniifati ganda tokkocha. Kootu keessaan si fuuna ishee. Abdi. Oh. Please billahi kaani qalladaan jiru jedhi. Wallahi inni kalibbee nu mufalligaat bakka ka jirtu kan bicha yoo dhugaan beeti ni gaari. Injirti Yoo abbaan kan beelata hin beeku jedhi. Leela soo meeshiin yaargi tigir illum. Aw wallahi lazima ni qalladaan jiru. Qoosa takkatti illee jiru ansi galee. Nama isii beeku bakka ati illee. Miciidhaan akkam gootanii beektaa? Iddoon baadawwataa ta'uunaallee. Dhugaa kan siin jedhe kana osoo mala salphaa deemteen fixattaa bar. Keessaan jaartiti yaadhiifama naa godhi jechuu deemtaan mi? Maa jechuun maa jaartitii osoo jaartitii ta'e maa jaartitii yeroo asirratti illee falmachuu danda'a. Jaartitii jechuun haamilee nama tokkoo eeguudhaaf warri 430 warra iccitii dho'isuudha beekte. Yaa maal baasee jechuun kootus jechuun furmaata godhuufiif barbaade ammaa erga inni dammoo yoo ishi baqaan seeraati furmaata kan argatteen deemishi baabaako. Salaamu alaikum. Dhaggeeffadhu ati maali waan micoo qofa beektuuf maaliif akkana godhatta? So yoo micoo dhugumaan beekte micoo yoo nama jaallattu qabaatte saayimtuu fi yoo jiraatu isii qofa barbaadaa itti sokkee mubaarak musammaa itti erginaayyee. Erga diddaniifu akka hattuu wanti Dubaay keessa fiigee qabeessanii qabuu dadhabisanitti isii qabee fiduun dadhabu. Yalla garas deema garasi salphaa ta'u oolu. Hayi. Mucaan warra arsiiti barra akkamitti jalaa hafna jala warra soddaatiin dhaabbannaa bira.
Inni ijoollee maarsii fakkaata garuu yaa'u atiin qalladaa jirta jedhe abdii. No ችግር የለውም ቢደርስብህ አንተም ትረዳኛለህ ነበር። አልደረሰብህም ለዛ ነው ወላሂ ለዚህ ሁኔታን ኬስ ጅሩ ከነ ሶ ከና ቤክቱቲ ጀቹ ወላሂ ለዚህም ነህ ሂምተ ቱረ ምን ችግር አለው እምቤ ከዮ ጀት በቃ ዮ እሲ ቤት ዱገማ የሆነ ሂምተ ማልታት ዮ ጃርቲ ቴት ፍቅረኛ ተለያታት ዋስ የላባ ፈዳ በህይወት እንዳልክ ከነገርከኝ እኮ እኔ ከዛ በላይ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ሲገለ ግን አስረና ሂምተ ባለለታይ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ዋው 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 ተረዳኝ ና ውበድ በእናትህ ና ቤክ በእናትህ ከለታራይ Abdiin si qalataan jiru jechuun saayiba jaalala wallahi. siin qabdaa ta'e kootu keessaan isin jedhee bakka waan baraa maal siin jedhe lubbuu maal taate. bakka deemi fooloo godhiif keessaan dubbisi yoo hin taane mucayyoo mubaarak itti ergina Yaa mubaarak mubaarak sommaa itti ergina homaa yaadinni barbaadee fida inni amma fiigee qaba mubaarak amma kootu ati na bira kootu. qoy si bira kootu mucaa booksiin dha'uu deemtaa biyya takka duubaa hin jiru bar mucaan liibiyaa jiraan na bira kootu maali abdii Maal haadha mana kiyoo ta'ee boksiin dhaabama jaa. Isaan argatee na daa'imni ladha. dhaggeeffadhu dhagee laawudii irra godhiitti bilbili mucayyoo Hin kaastu muyyattiin wallaa hin kaastu. Ammatti daawwallee garsiifnaa Hin dawwalitti. bakka abdii galatoomishi maaliif jennaan anaatu si buuse yoo dhugaa taate maal irra bilbiltee fidu yoo sirritti akkanatti konfidensii waa'ee si qabeeyte saayiboota isii itti ergitee fiduun mucayyoo maalinni hay mucayyoo nuti fardaan deemnee ni fuudhuu ni dandeenya Dubaay bakka isin jirtu duratti safaaxaa gootee nuti warra cimaadhaan mana onagna Amma keessaan barreessii bakka barreessii fi keessaanii. Barreessii fi kottu. wayii jaalalatan wallahi mee suuraa isii duubaan kista kamaxxansi namni biraa yoo beeku jiraate keessaan nu haa qunnamushi asaazan keenya wandimee yaaddanii mucaa kana yaaddanii tokkoffaa jaalaltii liibiyaa rakkoon liibiyaa isa waxalaa jirti lammaffaa rakkoon jaalala isa waxalaa jirti sadaffaa baduun isii isa waxalaa jirti sagalee isii dhaga'uu dhabuu irratti dammaramee ilaalame hay wallahi ifiifuu kan namni sagalee ta'uu qabuufi wallahi mucaan because maal jechuu barbaadeeti liibiyaa keessa maal akka deemaa jiru ni beektanii rakkoo liibiyaa keessa jiru. Koofluun hin barbaachisu gaayis wallahi koofliin ashi suuraa isii kaa'ime. Piraankiidha. Annamni wallahi billahi jee kakatee kijibuu taanaan illee of miidha malee maakiin miidhu maal gooti maakiin irraa maal dhabdii maal irraa harkatti gaayis. Rabbi yuun ni sumar. Namni tokko maqaa Inni kiristaanaa gaafa namni wallahi beekamtii maqaa kijibaati yoo harkate illee beekamtiin isaa hin turtus hin bultus jechuudha. Sinagalee maaliifi namni tokko wallahi maqaa rabbiiti sinagalee wallahi jaanii kakatanii kijibuu taanaan of miidha malee maakii takkaa miidhuu jechuu barbaadeeti uummatallee uummatas hin miidhu. So akkasitti yaada. Qoy keessaan barreessaa fi fakkaata. Kunooti suuraa asii fidee. Ijoolleen beektan koomentii barreessaa. Kan biraa hoo jiraate. Ijoolleen beektan jirtanii? Ana daanoo jira. An beeka. Maali yoo namni ol sin gashee yoo gaafa poolisii nama gaafattu. Ati yoo jala jiraatte lakkoo tokko barreessi intalo. Simbo kenna.
Ani beeka An warri beeka jette kakadhuuti gali mana kana. Kakadhuuti isa nin warri. beeka ji'a. Bakka ani laayivii irraa bahuu deema waan ta'eef kakadhu. An beeka ya tokko meeshii na goteen isheen. Ati hin beektu. Boontuu galcha kan boontuun immoo. Boontuu galcha. Boontuu galcha. Haati dhimmaa yoo as jala jiraatte kootu seeni. Kottu rakkoo tokko barreessiti adumti. Yoo lubbuun jiraatte nu harkaan baddu laal bakka jirtu si baasnaa kootu ba'i. Injiran nu soban akka jechaa yoo beeka soban. Namni beeku jiru jechuun jetti. Sammaa beeka bakka abdicha beeka. Urjii lixaa hootu gali gaasi galchee gizee meeqaniin beekamaa jechaa ol taree galiree yoo beekte. Si harkisee kunoo hin seentu maal gootaa wanti taree bareeddati. Yoo beekte seeni si harkisee. Maa keetti sagalee namaan taatu. An karaa feesbuukiiti. Karaa feesbuukii karaa tiiktookii vaalariin aan ba'u viidiyoo. Karaa feesbuukiin sagalee ta'an. Warri feesbuukii hin qabne feesbuukii seerchi godhadha. Obboleessa wagga silaa namni du'es numa dhaga'ama namni jirus numa dhaga'ama. Jira wallahi beekaa nagalchi. Thank you Deju. Isin gizeen galchu seenuu qabdan bara.